Kaaba Itoophiyaatti ammayyuu waraanni ka'uuf jedha. Ajajaan waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhiyoo miidiyaatti yeroo dubbatan waan kana akeeku dubbataniiru. Nuti inumaa obsineeti malee wanti waraanaaf sababa ta'uu danda'u baay'eedha gahaa olii jedhan. Dubbii isaanii kana keessatti gartuu TPLF keessumaa kan Dr. Dabratsiyoon hoogganamuu himatanii gartuun kun gantummaan duratti raawwate jechuun dubbatan. Keessumaa erga waliigaltee Piriitooriyaatii waan uummata balaarra buusu akkasumas immoo biyya balaarra buusu raawwataa jira jechuun himatanii keessumaa immoo hariiroo Eertiraa wajjin uumanii jechuun kan isaan himan. Dubbii isaanii kana keessatti Eertiraa kana dura jenosaayid yookiin immoo duguggaa sanyii himataa turanii amma immoo michuu ta'anii jechuun dubbatan. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa keessumaa ajajaan kaaba waraana Itoophiyaa haayilaan irratti raawwatee waggaa 5ffaasaa yeroo yaadatamettidha kan isaan kana dubbatan. Sagantaa kana irratti wantoota ijoo TPLF raawwataa jira waliigaltee Piriitooriyaa kan waraana dhaabsise cabsaa jira ittiin jedhan tarreessaniiru. Osoo waraana barbaannatee Piriitooriyaa booda qocollaan TPLF diidaan agarsiise waraana seenuuf gahaadha. Inumaa gahaa olidha. Garuu waraanichaan TPLF ni baqata, uummanni Tigraay ni miidhama. Waraana darbe irratti kan agarreessadha. Shaabiyaa waliin cimdoo jedhee daangaa cabsanii deemuun farra heeraati. Yoo ana fudhatanii seenan malee buqqaatota hin gadhiisu jechuun faallaa heeraati. Humna leenjisuun faallaa Piriitooriyaati. Loltuu meeshaa hiikkate deebisuun faallaa waliigaltee Piriitooriyaati. Faannoof qawwee fi karoora kennitee Itoophiyaan akka jeeqamtu naannoon Amaaraa akka jeeqamu gochuun faallaa Piriitooriyaati. Kana hunda osoo agarruuti deebinee gara waraanaa kan hin seenne. Wanti gochaa jiran miidhaa qaba. Yoo waraanni eegale immoo kana caalaa miidhaa fida. Ajajaan kaabaa waraana Itoophiyaa kan Maqaleetti argamu meeshaa waraanaadhaanis humna hidhateenis jabaa ture. Kaayyoon isaa yookiin immoo ergamni isaa guddaa daangaa Eertiraa akkasumas immoo kan Sudaan tiksuudha. Haa ta'u malee waggaa 5 irraa haleellaa keessumaa humnoota TPLF'n amanamoo ta'aniin irratti raawwateera. Qondaaltonni TPLF's yeroos haleellaa yookiin immoo sodaa qaban irraa kan ka'e haleellaa kana dursanii raawwatuun amananiiru. Gartuun yeroos badii kana raawwatee jedhan ammallee waan biraa foolataa jira jedhaniiru. Ajajaan olaanaa waraana Itoophiyaa keessumaa miira ajajoota keessa ture yeroo dubbatan rafnee hin beeknu jedhan. Kan yeroo hunda yaadannu immoo akka irra hin deebi'amneef. Halkan onkololeessa 24 duula olaantummaa seeraa kabachiisuun hanga Maqalee seennutti rafnee hin beeknu. Ani umurii kiyya keessatti yoomii guyyaan ati rifatte yookiin immoo gaddite osoo naan jedhanii onkololeessa bultii 24dha. Onkololeessa 24 caalaa guyyaan itti gaddees rifadhees boquun kootti cabees hin jiru. Ormi osoo si ganee haa ta'u lammiin garuu si ganee gaafa garaasitti jabaatu onne nama cabsa. Ammas guyyaa guyyaatti nu gana. Humni kun humna gantummaa Itoophiyaa keessatti uumamedha. Humni kun buqqa'u malee Itoophiyaan nagaan argattu. Dubbiin ajajaa waraana Itoophiyaa kun kan dhaga'ame keessumaa kaaba Itoophiyaatti yeroo muddamni hammaatee jirutti. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa haala gaariirra hin jiran. Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafachuun ishee Eertiraa hin gammachiisne. Irra deddeebiin walii mataa jiru. Gartuun TPLF's mootummaan waraana irratti banuuf jechaa jira jechuun mootummaa himata. Mootummaan immoo gartuu TPLF himataa jira. Kun garam geessuu danda'a? Ajajaan waraana Itoophiyaa yeroo dubbatan nuti waraana hin barbaannu garuu immoo callisnee hin ilaallus jechuun himaniiru. Maal akeeka dubbiin isaanii kun? Osoo hammamuu obsinee yoo haleellaan duratti raawwate akka haleellaa ajaja kaabaa yoo ta'e ofirraatti sun keenya nafu. Qofaa keenya waraana dhaabsisuu hin dandeenyu. Dheengadda kaaba Wallootti faannoo waliin adda uumtanii hooggansa kennaa waraanaa turtan. Garuu isin callisneerra. Sababni isaa nuti mootummaadha. Itti gaafatamummaa qabna. Qocollaa hundaaf deebiin kenninu. Yoo guutee irra yaa'e garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Hin jarjarru waraana eegalluu waraana isin barbaannu. Nagaa misoomaa fi fedhii biyyaalessaa keenya irratti kan dhufe daangaa kan cabsee garuu loluu qabna. Kan ijaaramnes kan hidhannes kanaaf.